sheekan keenya sheekan gurguddoo gaarri mul'ataa qabu Sheekh Jamaal Abdullah Hassan irraa kaasee Sheekh Ahmad Tawfiq abbaa tafsiiraa Sheekh keenya Sheekh Muhammad Jibraa'il abbaa matnoota kitaaba lugaa kan garagaraa jechuun buleen kiyya isaan hangafee hundummaan keessanuu baga rabbiin asitti walitti nu qabee jechaadha. Rabbiin haa galatoomu. Waan ajaa'iba isin godhu baddannoo tana duraan komadheetiin ture. Guyyaa tokko Sheekh Jibraa'ilitti bilbilee baddannootti galee jennaani. Sheekh baddannoon tun kuufaa xiqqoodha Sheekh isaachitti galte awwaan inni raajee qaba gusumaa'u. Garuu immoo waan biraatiif jechuu odoon ta'ini nama sheekaatiitu as keessa qubatu kanarratti xiqqoo rakkinni wayii jira ture duraan jechuu. Alhamdulillah amma immoo baddannoon maasha Allah ganda darasootaa taatee jirti. Ganda diin rabbii qubsiinsu taatee jirti. Sheekaaf kunoo mana ajaa'ibaa mana as keessaa hin jirre kan ajaa'ibaa sitti ijaaranii fi wallaahi waan akkanaa kan arkuun bakka immoo halqaa isaan itti barsiisan bakka ilmiin itti baratamtu kaaree 2,000 tageessu reefuun tan itti gorree ziyaarree turre jechuun buleen kiyya. Allahu akbar maasha Allah. Anamma asirratti wanniin jechuu barbaadu nuti sheekan baay'ee qabna sheekan hedduu qabna laatammoo jala teenyirraa baratutti jirra haasawuma afaanii malee afaanumaan dubbatuu malee gatteenyirraa qara'utti jirra moo darasoonni yeroo magaalaa seenne ifirraanfanna waan saniin harkaa jirammoo ummata mana kana magaalaa tana keessa fuulii fi fuulaatu asitti nu hidhee jette darasaan gaaf tokko eelaa fuulii fi fuula jala kan kunne darasoonni warri sheekarraa Sheekh Jibraa'il irraa baratu jirtan kan sheekan biraarraayis sheeka keenya abbaa tajwiidaa Sheekh Muhammad Ahmad Shaanqee rabbi umurii isaanii nuuf haa dheereysu warri isaanii irratti qur'aana tajwiidaan qara'u jirtaniis hundummaanuu baddannoo keessatti hammatamtanii jirtan jechuu buleen kiyya. Darasoonni zamanaa nuti dur yeroo magaalaa baane sheekan nun dhiisan darasaan magaalaa seennaan re'uma jimaa seentee wajjin takkumaa nuun jaan maal jettan meemmeysin warri magaalaan fudhattee kutteeniis jiraachuun oolu rabbi haadha qabu malee jechuu if nama dagachiifti magaalaan tun. Magaalaa tana keessa amata hedduu turre amata baay'ee turre. Ani barnootuma akaadaamiitii gara magaalaadha dhufe malee barnoota kaan kunoo Sheekh Muhammad Jibraa'il kanarraan tana halqaa isaanii majlisa isaanii mana isaanii ziyaaruuf masgiida kunoo isaanitti imaama magaalaa isaan keessatti imaama san ziyaaruudhaaf ziyaaraa teenyallee ziyaaraa khayrii ziyaaraa barakaa rabbiin haa godhu. Isaanuma kanarraa kitaaba baran Sheekh Ahmad Tawfiq keenya Sheekh keenya guddaa reefuun tana haasawa babbareedaa dhangalaasan Sheekh keenya Sheekh guddaa Sheekh Jamaal Abdullah Hassan isaanuma kanarraa baratu turre jechuun buleen kiyya. Namni waan qabu takka hin beeku warri maantanaa kun mubaayila kanaan akkuma biizii taatanii jirtan mubaayila jechuun beeki ejjitu jechuun waan bakka takka taa'u miti. Mermeertuu jechuudha. Namni mubaayila irratti hirkate ilmii bakka teessuus hin qabaatu tana qabadhaa. Magaalaa tana keessatti nama shariiktuus nama wajjin deemtuus nama wajjin qaraatuus sirriitti adda baafattee deemuuti barbaachisa jechuudha. Gariin kana deemaa jira. Kanuma asiin biyyuma laaluudhaa dhufee jira kitaabaa kan dhufin jechuudha. Isa akkasiisanillee niyyaa san keessaa buusuu isinirraa barbaachisa obboleen kiyya. Ani dhaamsa kiyya hedduu darasootaa wajjin wal qabate jechuudha.
برنوتا خانيس هنغنا نيسنيتم الحمد لله برنوتا أكاديمية اللي كنو غرا مدرسة آتينيس هنغا ربين نغرغارت برنة يونيفرسيتي اللي برنة تمجر ربولين كي سمو متيتنا أمانسيسو قفواني أفويجو سمو تيسانيت نغاي مايسين إلا سمو تيسان أوديو دا جيفتو درا شيخ الراك أراوداتي تتو درا شيخ الرايرو قراتي أكما ريفون تنا شيخ أحمد توفيق شيخ تفسيرا جيسان شيخ الرابر تسان سر تجالته أكست وقا جلتيسي سقلوما إنك رايسانين أكست ورابده وقودا ديسا وبلين كيا تنيفو غرا خطابا ديبو نبرباچس الران تنا نم علماء تخين خنا دالو نبرباچسا نوتساني نمني بربادو جرو ملي نم مغالا بري مغالا خيسا بدي eegana barbaanee dhabnuu mitee chooboleen kiyya akka sigaa rabbiin warra baddannoo kanaas mee rabbi waliin adeemu niyyaa isaanii rabbi bakkaan ga'uuf biyya diin taatee jirti akkanumatti ijoolleen isaaniitis diin barattee ta diin wal guddatu rabbi nu haa godhu obboleessa keenya seeyifuudhaas ka sheekatti mana jaare san jannata keessa rabbi mana ajaaruuf jannata keessa rabbi mana ajaaruuf manamma zamana kana jaaruun nama jabaatu jaareeti jireenya jabaate kana hunda rabbi alaafisuuf warra sheekha qubsiiftan kan darasoota qubsiiftan kadiin qubsiiftan qubsuma teessan rabbi jannata isiniif haa godhu qubsuma teessan rabbi jannata isiniif haa godhu roobamma nu roobu jiru kanallee rooba barakaa rabbi nu haa godhu rooba rizqiidha rabbi nuuf haa godhu ganda kanaas ganda rizqii rabbi haa godhu biyya teenyaas rabbi nagaa nu haa godhu biyya teenya guutumaa guututti biyya nagaa rabbi nuuf haa godhu ulamaa'ota keenya rabbi nu keessaa tursiisu warra irraa baratus rabbi nu haa godhu warra waan baratetti hojjetus rabbi nu haa godhu ani isinittin dheereysu obboleen kiyya namoota hedduutiitu na booda jira warri na dura dubbatanis ka waamee kanarra beekanii kaniifuu hanguma kana naa galatoonfadhaan isiniin ja'a waan na dhageeffataniif galatooma wa aakhiru da'waana alhamdulillahi rabbil aalamiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر